dhuftanii maqaan keessan eenyu eessarraa dhuftanii waaqayyo olmaa maal isiniif ollaan dhugaa ba'uu dhuftanii isheen bukkee keessanii kun immoo maal keessanii? Maqaan koo Daani'el Tolinaati. Isheen kun daa'ima kooti Lalisee jedhamti. Biyyiin irraa dhufe immoo naannoo Tsigee Gadii ganda badhaasaa Jaarsoo jedhamti. Haaratti naannoo Haaratti jedhamtudha. Taasif olmaa waaqayyo nu oolee daa'ima kana naannoo ji'a ja'a gaggabdoodhaan rakkachaa ture. Gaggabdoon kun qoricha qabataninnaan xeenaa xibbaqaan geesse. Xeenaa xibbaqaa geessennaan kinina firee 30 kennaniif kan man dhiisa jedhanii liqimsitee dhiisuu dide. Gaafa xumurtu hin dhiisa jedheen yaada. Xumurraanis dhiisuu dide. Hospitaalaan geesse amma immoo dhiisuma sana qorichichi fooyyessanii firee 60 laatanii liqimsitee dhiisuu dide yerooma hundumaa irratti ka'a. Utuma jettuu 60 sanan fiit. Gaggabdoon kun ji'a ja'a rakkise. Isaa booda ji'a ja'a gaggabdoodha. Ji'a ja'a booddee immoo maraatummaadhaan fuudhee bade. Fuudhee deema. Hin jijjiirrate humna isaa. Maraatummaatti jijjiirrate. Kana booda hinduuti bakka dhumeera jedhee naan sodaadhe baay'ee. Namoonnis bakkeedha hafuura budootaa qabe waan ta'eef maabaraaf dhiyeessuudhaaf qopheessanii jala muranii taa'aniiru jedhanii mandaraa keessaa raajoonni irratti raaju. Hin fayyin. Fayyinni hin taa'afi kadhadhaafis hin jenne hin fayyitis hin jenne raajonni budootatu maabara isaanii baafachuudhaaf jedhanii qopheeffatanii jiru jedhan. Isaan akkas jedhu mucaan keessan garuu maraatu taateerti. Maraatummaadhaan fiigdi hin deemti bakkee keessa. Kana booda bakka baay'ee naane baay'ee dhiphanne hin kadhannaa imma kadhanne soomaan guyyaa jimaatarra kadhachuutti kaaneef maatiin manatti hin kadhanne imma cannaqee ji'a jaagutu cannaqe. Haati yeroo inni bakki itti fuudhee deemu irra tarkaanfatti natti darbu ani du'ee mucaan koo haaftu jettee irra tarkaanfatti isuma sana gaafa ji'a jaaffaa baqannee as dhumne. Mana kiraa galle oddoo afur geessine mana kadhannaas karaa calalaqii mana kiraa fudhanne oddoo afur geessine fayyuu hin dandeenye. Kana keessatti fayyuu hin dandeenye. Akkasuma harkumaan itti bu'u mataa kana qaama kana itti bu'u malee fayyuu hin dandeenye. Galtee isuma sana manuma kiraayitu teenyu kuni baay'ee itti cimeera jedheen baay'ee yaaddomna garuu waaqni waaqotaa nu gargaara. Kuma fayyitti erga yoo nagee jedheen waldaa fayyinaa geessinaan jedheen ofii ishee haadha manaa kootu ishee wajjin addaa jira ani bahaan jira naannoo mana. Micaatti cimeera amma ciiftee halkaniif guyyaan ciifti hin galagaltu jettee dhuftee micaa mana keetti mana kiraa keessatti dhuftee baraatti barbaacha dhufte. Guyyaan isaa guyyaa jimaataati naanee makiinaa dhaabdee bultee amisa dhuftee jimaata halkan kaanee gara konkolaataatti fiinnee dhumne. Jimaata bullee sanbaduraa fi sanbata waldaa fayyinaatti geessinaa yoo sanbaduraa fayyuudhaa baatte sanbata fayyinni taaf waaqni waaqotaa nu gargaara hin fayyiti jedheen murteesse bulle. Sanbata duraa sana nan fide wajjin isheen addanaan beektu wajjuma dhufeen addanaan ga'e. Naan immoo na dhukkuba harka kanas madaa'ee jira. Foolii jedhaa nama keessan taa'uudheen harki waan nama daa'ee inni ta'uu hin bahe. Kadhannaa hirmaadhaa boori bakkanan tura yoo giddi obsee madeen bahe. Asiin keessanii haadha warraa keessanitti sababa maraattee jirtu mucaan keessanii haadha warraa keessan wajjin fiddanii lafa kanarra geessanii ofii keessan baatan isin dhukkuba sababa ta'ee fi foolii jedha madaan isinirra jiru. Sababii foolii harki koo jedhuuf layya'een bahe ani gaa har'a yoo fayyuu baatte guyyaa sanbataa borii fayyinni qaqqabata. Waaqayyoon atis kadhadhuu fi amma achi keessa turtutti guyyaa boriin fayyiti jedheen baheen sokke micaan koo fayyinni gaafuma sanbata duraa sana qaqqabate argate. Gooftaa isaa argate kabajaa fi waa'ee micaa kana yaalii ta'etu jira naannoo mana keessanii jedhee karaa abbaa mul'ata waaqayyoo dubbate. Micaa kana duwwaa miti maatiin hundumaa jeeqaa jira karaa baay'eetti bubu'aa jira. Dhukkubichi maatiin hundumaa goolaa jira. Karuma kallattiidhaan isin mimmiidhaa jira isinitti bubu'aa jira dhukkuba garaagaraatiin jedhanii karaa isaanii dubbateet. Asitti karaa abbaa mul'ataa dhukkubii kun mucaa keessan yookiin maraatummaan kun mucaa keessan duwwaarra miti naannoo keessan irratti namoota hedduu irratti hojjechaa jira jedhee waaqayyo gaafa sana dubbateera. Mee waan naannoo keessan irratti mucaa keessan irra namoonni akkasuma sammuun isaanii maraate jiru. Naannoma mucaa kana naannoma keenya kana ishee dura kan qabaman nama 3 isheen arfaffaadha durba 2 dhiira 2dha. Ammayyuu isaan maratanii guyyaa guyyaatti itti ka'a. Gaafii nagaadha gaafii immoo hin badu bishaan guutuu keessa buusaa darbate. Isaan keessaa mucaan keessan tokko turte. Arfaffaadha. Ishee as fidee waaqayyoon gargaara hin fayyite. Harmi isaa fidde. Istige. Geerra fidde. Eshi maaltu ishee dhukkubame? Mataa ishee kanatu sammuu ishee kanatu yeroo itti ka'uu darbate kuffisaa hin duuti bakka caccabdi. Kuffisaa hin duuti bakka duutee bangororaa afaanii galu. Wallaalti. Ti of hin beektu bakka du'aadhuma inni dhiibna. Eshi. Amma kana mootu kuftee cabde nurgufa. Amma cabdeetti? Kuftee cabde nurgufa noomacheessaa oomacha tafaaniyyaa.
Dandeessan deemtu akkamitti fidde? Bijaajeedhaan fidee as gaadhe. Baadee achitti kuffisaa asitti Sammuu ishee saataa? Kuffisaa achitti kuftii hin duuti bakka. Thank you Jesus. Gurra duuchee Eh, achi booda afaan isheetti Afaan isheetti akka hin koffisaa sammuu ishee akka maraatuudha. Eeyyana. Of hin beektu Bakka. dhibee kana rakkatti. Oomicha tafaanii giriyaa gorora. Baruu keessa qabi. Cumarraan dhagee. The name of Jesus. The name of Jesus Christ. Afurii kana kan kuffisee miila ishee cabsee afurichadha. Tuma deemuu sammuu gale. Tuma deemuu sammuu gale. Sammuu galee kuffisee bakka hin duuti. Hin duuti? Hin duuti bakka du'aan mannee diimna. The name of Jesus Christ. The name of Jesus. Dhiqami keessaa maqaa gooftaa Yesuusiin qulqullaa'e keessaa hafuurri qulqulluun kaayyoof karoorri karaatti hambisu sammuu ishee keessaa qaama ishee keessaa maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaa isa du'a mayii ka'e dhiqami keessaa ba'i dhiqami keessaa ba'i dhiqami keessaa ba'i dhiqami keessaa ba'i humna du'aa ka'uu Yesuusiin Jesus power! Jesus power! Out by Jesus! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus power. In the name of Jesus power. Jesus. Arrakaften kufsin, arrakaften marachin, arrakaften cabsin, arrakaften guran afan zakamarratti qaama ishee kamarratti iyyuu akkan hojjenne maqaa Yesuus Kiristoosin maqaa isa du'aa mayii kan labsii si gubbaatti dabarseera. Bara ishee hundumaa qabatteetta ammaa booda garuu bara ishee haa ta'u. Guyyaa ishee hundumaa qabatteetta ammaa booda garuu guyyaa birmadummaa ishee haa ta'u. Bara ishee hundumaa ba'aa asirratti ultee dhiphatteetti ammaa kaasee garuu hin nafee bara nagaan ishee mirkanaa haa ta'u maqaa gooftaa Yesuusiin. Thank you. Deebi miidhagee. Agalateeffamu Yesuus, agalateeffamu, agalateeffamu. Ara kabajamu inni era ni yoran. Amen. Thank you. Laata bigata koftara abbaan hojii waaqayyo. Iyyafi koftara fi. Bishaan dabtaa kana fudhadhuu galeetii maatii kan isheen akkuma galteen bishaan dabtaa kana ariqattu wanti mana keerratti hojjetamee jira. Hafuurri kuni mucaa kee duwwaa miti. Namoota hedduu lubbuun kan dabarsedha. Namoota hedduu dhukkubaan kan rakkisaa jirudha. Namoota hedduun baabatanii jiru. Kan nama dhibbu keessaa namoonni hedduun dhiphataa jiru amma. Sirriidha. Sirrii. Kanaaf hafuurri kun si qofaa miti. Harka isaa namoota hedduu irratti, humna isaa namoota hedduu irratti, hafuura isaa namoota hedduu irratti ba'aa godhee kaayara. Kanaaf namoonni hedduun dhiphina keessa jiru. Ba'aa keessa jiru. Mucaa kee lubbuun akka isheen dabartu miti. Bara ishee hundumaa akka isheen ba'aa kana baattee jiraattuuf akka isheen maraattuufi. Garuu Waaqayyoo bishaan dabtaa kanaan mucaa kee qofaa miti. Maatii kee guutummaa bilisa baaseera. Maatii kee guutummaa hiikeera. Bishaan dabtaa kanaan maatii kee hundumaa waliin gahi. Waaqayyo gooftaan har'aa kaasee boojuu mana kee kan mucaa kee deebiseera. Isaan ammayyuu bakkee jiru guyyaatti ka'u dhimma deemu goobaatti dhiraa uffata baasanii ofirra baasanii qullaa isaanii paantii hunduma inni dhiiraa ofirraa baasee qullaa isaa deemaa namoonni baay'ee yogguutti dhufanii illa yaa'uun qaana'u qabu harkumaan itti bu'anii qabanii deebisuudhaaf illee sodaatu. Mucaan keessanis akkasuma maraatummaa kana keessa yeroo turte tu asin dhufin mee hafuurri kun waa mucaa keessan irratti godhe jira maal godhe ture? Baay'ee qullaa buusee ofirraa buusee paantii ganama barii yogguu nagummaa isheetti dhufu uffishaamushi ishee ofirraa baasti
guyyaa irra keessaa hin baasisa hin fiisisa uu jedhaa isa gamaatu dhagaa inni yiisisa yerootti jalqabu qabaan hin danda'u uu jedhaa sokkiti isheetitti ka'e micaa abbaa baluutitti ka'e jedhuun. Mucaa keessaniin akkas jechaa turanii warra sana keessa turte isheenis. Naannaan mandarri suni micattiitti ka'e isheedhaa iyya lakki waan biraa miti jedhu waa rakkoo miti maraatummaa warra maraatumututti ka'e maraatummaa ishee qabdudha micattiidha jedhu utuma namni biraa teessi akkuma kanaatiin bira darbu. Mucaa keessan irra miidhaa geessise qaba hafuurri kuni. Micaa kana mana nama keenye sababii baqaatii fi barandaa akka kanarraa darbatee goda sana buusee kana cabse dhagaarratti luqqeettu kana cabse luqqeettuun kun dhaqee dhiitee akka dhiitoo ta'ee bakkee ba'e. Micaan kun gaafa addaa dhuftu bishaan dibataa kanaanii harkuma isheetti cobsanii itti dibiidhaanii abbaan mul'ata itti dibdee isuma sanaanii gaafa sana miilli sun hin deeme isaan duukaa fiidde sanaa booda Cabishee asumatti fayyee isumaan sirrataa deeme galtee gaafa guyyaa sadii immoo akka dhiitessa malee achumaan bade. gooftaa kabajaa fi isa maraatummaan hafuura cabserraa Waaqayyo asitti see fayyisee. Cabishee luqqeettuu keessatti ture hafuurri kun kan cabse. Hin fayye. Amma fayyiteetti. Iddoo isaati badee isa uumama duraatti deebi'e godaanni isaa achumaa dhokatee badee fayyaa ta'e miilas dhiibbachuun hafee maraatummaattis hin fayyite namni faraate hin fayyu hin ajjeesa bakkeetti duuti si'achi maal fayyiti jedhanii odeessu bakkeedha. Garuu Waaqayyoon fayyise hin fayyiti waldaa fayyinaa jedhan irratti kadhachaa turre nus immoo maatii manuma kootii wajjin ijoollee koo wajjin haadha koo wajjin achi geessina bakka achi geessinaan mayi kamteedhaan yeroo sana baay'ee irratti kadhanye guyyaa jimaata. Iddoo kadhataa iddoo adda addaa geessitanii fayyuu hin dandeenye as fiddanii garuu guyyuma fiddan. Dhugumara dhugaa Waaqayyooti waaqa macaati. Oddoo afur geessine fayyuu hin dandeenye. Ani oddoo lama geesse haati manaa koo oddoo lama geessite. Ati immoo mee geessi gaddeereedhaan oddoo biraa isheen geessite. Fayyuu hin dandeenye. Asitti garuu guyyaama jalqaba dhuftee fayyu. Asitti garuu sanbata isa duraa yoo fayyuu baatte sanbata hin fayyiti jedhe garuu isheen gaafa sanbata duraa fayyite gaafuma jalqaba dhufte. Gooftaa isa gaafuma dhufaniidhaa namarraa hiikuu kabajaa maatii Waaqayyoo. Fayyummaa micaa kootii fi galata guddaa hammana kan hin jedhamnedha. Dhuguma Addis Ababaatu hin deemeyyuu kun hin fayyiti jedhee hin yaadu hin ture garuu ani bisi galataa qabadhe kan inni yaadde dhuguma garuu kun gaadha jedhesi waan hin yaadu miti gaamiti garuu. Abbayin kee faa waan baay'ee dubbataniiru. Ati gaafa harmeen kee lafa kanarratti fidde obbeetta turte. Of hin beeku sirriisaa akka nama du'aa ofii siriima of hin beeku nam fayyayyuu namni jedhe hin jiru. Qullaa buusee bakka hin duuti eerani murteessan malee jechuma isaanisima isaanatti mana naga'e malee hin fayyiti isheen hin jenne hundumtuu hin duuti ma murteeffate garuu Waaqayyo immoo na gargaaree akka isaan adda dhufan godheen har'aan naga'e du'a gar malee salphina gar malee na oolchu. Gooftaa kabajaa fi Caba miila koottis na fayye maraatummaattis na fayye saba Waaqayyo fuula nan dhaabadhe hundumaatti nan hiikame kana Waaqayyo naa galateeffadha nama fayyu fakkaanne hundumtuu hinduuteere murteeffate malee fayyiteere murteeffanne garuu anarran ga'e namoonni baay'een na biraa fayyu bakkee keessa jiru hangaruu keessaa tokkon ta'e na fayye Waaqayyo na fayyisaaf galata guddaa naa galateeffadha. Waaqayyo qullaa buusuu si ooshee caba miilla kee hundumaarraa si amma miilli kee fayyaadhaan mee fayyaa ta'uu miilla keetii hafuurri sun si cabsee hafuurri qulqulluun lafa kanarratti si fayyisee mee faana kee fiigii nutti agarsiisi. Gooftaaf kabaja fidaa Waaqayyoof kabaja. Caba luqqeettuu ture jechaa turan maatii ishee sammuurraa hin fayyisee maraatummaarraa hin fayyisee caba luqqeettuurraa hin fayyisee har'a miilli ishee nagaadha. Mee fayyuu isheedhaaf sabni gooftaa miilla keessaniin dhaabadhaati. Faana miilla keessaniin dhaabadhaa. Yesuus yaa galatu naa galateeffadha.